Yaadi ati mataa keef qabdu murteessaadha. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taasisan akkamnaaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu kana obboleessa keessan Diinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aallee yaada baay'ee bareedduu taateef miidhagduu kan jireenya keenyaaf lafee dugdaa taate kan utubaa godhee nuuf dhaabudha jechuudha kan isiniif qabadhe dhufee jire amma barnoota keenya dhumaatti nafaana turan affeerraa keenya. Tole egaa guyyaa har'aa kana maalan isiniif qabadhe dhufee yaadni ati mataa keef qabdu murteessaadha siif. Eenyummaa kee booriif galma kee booriif murteessaadha. Mee gaaffii tokkoon sin gaafadha. Filannoof ati ejjennoo ati ofiif qabdu maal inni mee? Ejjennoo ati ofiif qabdu filannoon kee maal ati inni ofiif qabdu mee? Eessa gahuu hawwita? Maal gochuu hawwita? Yoo maal goote keessi kee boqonnaa sii laata? Yoo maal goote keessi kee galma kee akka inni ta'e amanii of amansiisee gammadee jiraata? Ejjennoon kee maali? Maalirratti ejjennoon kee? Eessarratti ejjennoon kee? Mee maal inni filannoon kee? Maal gochuu hawwita? Eessa deemuu hawwita? Maal bashannanuu hawwita? Yoo maal hojjette keessi kee boqonnaa argata? Yoo maal dalagdeedha kan keessi kee boqonnaa argachuu danda'u? Namoonni baay'ee waa'ee namoota biroo beeku. Waa'ee isaanii garuu dagatanii jiru. Waa'ee namoota baay'ee beeku garuu waa'ee isaanii ni dagatu. Akka isheetuun ta'e, akka isaatuun ta'e utuun akka isaatti jiraadhe jedhanii baay'ee hawwu. Utuun akka isaa dhateeti wanti hunduunaaf salphata ture yommuu jedhan ni dhageenya. Akka mataa ofii isaaniitti jiraachuu dagatanii jireenya nama kan biraa jiraatu. Jireenya nama biraaf tattaafatu. Akka baluutuun ta'e, akka baluutuun ta'e annama warra kaanii beeku garuu kan isaanii dagatanii jiru. Eessarra akka jiran, maal gochuu akka barbaadan, maaliif akka jiraatan jireenya mataa isaanii dagataniiru. Annamaa lakkaa oolu, annamaa karoorsaa oolu, annamaaf quba baasaa oolu. Mataa isaanii garuu dagatanii jiru. Kun maaliif barbaachise mee? Akka jireenya mataa isaanii hin jiraanne jireenya nama akka isaan jiraatan ta'anii jiru. Akkuma jireenya warra namoota kaanii jiraachuu hawwitu. Namoonni kan biraallee akka isaan adumsata deemtu jireenya jiraattu akka isaan hawwitu akka isaan hawwan jaallatan gochuu ni dandeessatillee. Jireenya kee kana akka namoonni biraallee hawwan akka isaatoon ta'e akka isaatti toon jiraadhe akka isaatti toon karoorfadhe akka isaatti toon dalage akka isaatti toon akkas ta'e jedhanii akka isaan jireenya kee hawwanillee gochuu ni dandeessa. Yoo yaadati mataa keef qabdu sirreeffatte. Yoo ati ilaalcha ofiif qabdu sirreeffatte, yoo ejjennoo qabaatte, yoo galma qabaatte namoonni akka isaan jireenya kee hawwan gochuu ni dandeessa. Yoo maal goote? Yoo jalqaba ejjennoo qabaatte. Kana gochuuf immoo filannoof ejjennoo yookiin ilaalcha ati ofiif qabdu galma kee booris murteessa. Maal? Filannoof ejjennoo ati ofiif qabdu ilaalcha ati mataa keef qabdu galma kee booris murteessaadha. Ilaalcha akkamii ofiif qabda? Booriin kee maali? Jireenya tarra jiraachaa jirtu jaalladhus jibbis guyyaa tokko yaaddee turteetta. Kanaafu maal gochuu qabna? Ejjennoo keenya cimsachuu qabna. Yaada nu narra ofiif yaannu yaada akkamiiti? Yaada akkamii ofiif yaanna? Yaada ilaalcha akkamii ofiif qabna? Yaada akkamii immoo ofiif laataa jiranuun kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. Amma kan adda baasnee hin beeknetti. Galma keenya amma yaannetti. Yaada gaarii amma ofiif hin yaannetti. Ilaalcha gaarii amma ofiif hin qabaannetti. Nama biratti of tuffanna. Nama biratti gad of qabna. Taanaan ilaalcha keenya jiraataa jira. Bu'aa ilaalcha keenyaati kan nuun jiraachaa jiru jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Ilaalcha bu'aa keenyaa adda baasnee beekuu qabna. Kanaaf immoo maal gochuu qabna? Filannoof ejjennoo ofii qabaachuu. Maal akka gochuu barbaannu? Maaliif akka jiraannu? Maatti akka jiraannu? Jiraachuu qabna. Jireenya namaa awwaafuu hin danda'amu. Jireenya namaa nawwiin. Abaluutu akka nabaluu ta'e, utuun akka abaluu ta'e jechuu dhiisne akka mataa kootiituun ta'e jechuu qabna. Kanaafuu barnoota guyyaa har'aa akkasii waan baay'ee barataniitu abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinuutti turtii gaariin sin jedha. Baay'een sin jaalladha. Baay'een sin kabaja.